kan si ajaa'ibu lattu gaafa achi mana fincaanii dhaqnu loltoota lamaan akkanatti qawween nurratti dhaabbamee kan dhaqnu ijoolleen keenya tokko tokko sirumaayyuu yaa rabbi galata kee yeroo jalqabaatiif boodigaardiidhaan mana fincaanii dhaqa jechaa turani keessattuu mucaa xiqqoo intala tokko kan leenjisaa jirru dhiira ta'aniit mana fincaanii lama ta'anii ishee wajjiniin dhaqanii jennaan mucaan sodaattee ijoollee keenya keessaa waammattee balbala irra dhaabbattee fincaanillee fincooftee ammasitti dubartiillee kabaja hin qabani. Egaa dhuma irratti kan ta'e lattu sagaleen kenna hin dandeenye baran maaltu itti dhaga'ame maal akkam ture reaakshiniin isaanii maaliif akkamittiin immoo maaltu ture seedhu gara duubaatti gaaffii kabiraa nan kaasaa garuu isaan maaltu itti dhaga'ame akka to'achuu hin dandeenye wanta qilleensa irra jiru sana. Akkuma duraan dubbadhe waan qilleensa irra jiru to'achuu dadhabanii booda wanti jedhanii akka nuti achi baanu gochuu egaa tarii gara boosota isaaniitti riippoortii godhu garuu maal jedhanii akkuma siin jedhe otuma isaan achi dhaabbatanu re'een facaaluu finfinneetti deebi'ee lammata immoo waajjirra OMN to'annaa jala oolee kan jedhu dabaree yeroo arganii jedhani waan godhan wallaalani ol ilaalan gad ilaalanii ijoolleedhaan waan ajajanii elektirikii balleessanii jenereetara balleessan waan hunduma balleessanii kanaaf ta'u baakkin innanyi seexanoች ናቸው jedhaniiti hunduma keenya alatti egaa gadi baasanii edda waan hundumaa ta'anii fixanii booda hoogganaan jara dhufee walitti nu qabee warra kaan warra Awaash inshuraansii maal hojjettoota naannoo sana jiran hundumaa firii godhannu hambisanii dhuma irratti እና አፋን አማራቲን እናንተ ጥሩ ስራ አይደለም እየሰራችሁ ያላችሁ ዱን ጀደ አጫሉን ኦቦሌሳ ኬኛ elma keenya kan Itoophiyaati kan keessan duwwaa miti waan akkasii waan ummata walitti buusu hojjechuun keessan sirrii miti inaan jedhe akkasumaan immoo Mallasa Dirribsaa gurba nama jedhamu itti gaafatamaa kutaa oduu kan keenya anta ጥሩ አይደለም jedhe qubame yeroo sanatti qabe managerii keessan birattan sinitti ma isa jechuun anaan wanti sin hojjetaa jettan sirrii miti ummata walitti buuftuu naan jedhe mee achi booda gaafannee jennaani nama du'e tokko reenfa isaa yeroo gaggeeffamu yaada ummataa reakshinii achi jiru dabarsu maaltu isaatu wanjala godhe lammata immoo teenyu kan keenya waan nuti achi laayivii dabarsaa turre Faraan Abdul Salaamin beeka OBN fudhatee dabarsaa ture OBN kan miidiyaan mootummaa nurraa fudhannaani kanaaf evidensii yoo barbaaddanii OMN Faraan faanatti fakkaata OMN gara jidduutti fidan loogoosa maalifi OBN kan godhaa ture loogoo OMN irraa baaseti ofiisaati dabarfataa ture OBN so now yeroo isaan akkas godhanii teknishaanonni keenya loogoo OMN gara walakkaatti iskiriinii walakkaatti fidan so kanaaf kan mootummaas dabarsaa ture maal inni kan keenya kana adda godhe kan jedhuun afee kiyyaafinu gaafadhe lammata immoo otoo mana murtiiti xalayaattiin sakattaa'u